Akkuma jirtu hordoftoota keenya kan nagaa keessanii nagaa qofti galan rabbi haa gahu irratti immoo qocaallee alaabaa abaawwataan qabadde isinii dhufe na hordofa isin jedhe yuutuubii kee laayik sheer gochuun hin dagatinaa sa'aatiin alaalaa daraatiif jallisiniin jedhe walumaan gara hojjechaa dabarra arras akkuma argitu akka miila dabre alaabaa abbaa gadaa isin hojjedhachuudha isa kana qopheeffadhe dhufe deebisee immoo caallee wanni pilaastikiidhaan isin hojjedhachu isa kana. Haala kanaan kan caallee diimaa dirra eeggisiin immoo magariisa jiddu keessa deebisnee daariif daarii diimaa dirra jechuudha. Ammoo deebisee diimadha.
Fedhan nama qophifadhee jira. Margitan kanana dursa isa kanaan baasitti garanaa Biyya Jibuutiitti dallaalaa waliin walitti bu'een dallaalaan nama natti bitee na tumanii na daakanii miillaan deemuuti jilbaan foqoqee waa kaasuufoo baatii lama natti hidhatee dhugaatti biyyaa bahee baduu kiyyaa maatii kiyyaa boqonnaadhaa wanti na qunname garuu eenyummaa sirriitti kaasee mul'ifachuu akka dallaalaan inni qabneef takkaan kennee fi naaf hin kennine jedhee naganii takkaa na qabalee ulee na bira jiru harkaan miillaan hanganni joonjee wallaalutti haalan taanii na rukutee haa ta'utii garuu biyyas afaanis hojiis waan beeku dargaggoota natti fidee haalan taanii na reebsisee anaan waggaa tokko wayii erga Jibuutiin jiraatee booda gara Finfinneetti ol deebi'ee biyya Sudaan deemee yeroof jireenyi natti ulfaatee baay'ee rakkadhee amalleen duraan ijoollummaatti qabu hundumtuu narraa deemee yaadnis na galaafee qalbii namaatti deebi'ee maatii kiyyaa Mana magariisa jechuudha. sirrakkisaa sinamaasaa namaan sinarrabsaa namaa gadi isin gochaa tureera kanaan booddee yeroo hojjedhee isin kiisaa jireenya jaallattanitti isin deebisaa jedhee waadaa galee fi dalagaa sargattee wantan argadhu maatii kiyyaa gargaaruu jalqabee firoottanii fi obbolaan koo maallaqa haga kana eenyutu isiniif ergee jedhanii yeroo gaafatan maatiin anaan maqaa yeroo dha'u ni sooddu malee amma dhuguma abaluun nama ta'ee maatii isaa yaadatee maallaqa ergaayii jedhanii ajaa'ibsiifatu rakkinatu eenyummaa namaatti na deebisee haala kanaan naannoo waggaa lamaa biyya Sudaan keessaa erga jiraadhee booda ijoolleen biyya koo fuudhanii jiran mucayyoo guyyaa dhufte bifaan illee bareeddu taate fuudhii siif ni taatii waliin dhugdattu jedhanii na gaafatanii mucayyoon bifa waan toltu anis intala akkanaa qaamaan fi abjuutiin argataniyyuu bira darbuu hiree jedhee itti siqeen gaafadhee turtii yeroo muraasaa boodas eeyyamamtuu naaf taate baay'ee gammadee jaalala dhugaa waliin ni galee jaalalaan turtii baatii afurii erga waliin dabarsanii booda kanaan booddee bultii haa ijaarrannu maaltu irra ta'a jedhee gaafadheeni yeroo kanatti isheen maalinni biyya kanatti immoo waggaama tokkollee utuu waliin ture bultii walitti fiiganii akkuma walitti fiigan booddee walirraa fiiguuf immoo maali waansaa jettee naaf deebiste ani sidaa dubbiin kun jabaa ta'uun oolu jedheen bultii obboloota koo hedduu biyya kana keessa jiran waan ilaaluuf hanga isheen eeyyamamtuu taa'utti obsee eeggachuu jalqabee akka carraa ta'e garuu guyyaa tokko bilbila ishee anarratti dhiistee dhimman qaba jechuun gara kaartuumitti maltee akka carraa ta'e dargaggeessi tokko gara bilbila ishee irratti anarratti bilbilaa jalaa kaasee hiireeroon jedhu bilbila ishee maaliif kaaftee ati ofii bilbila hin qabduu jedhee na gaafate anis eenyuun jedhee ati isheef maalidhaa gaaffii akkanaa kan na gaafattu jedheen gaafadheeni yeroo kanatti eenyus yoon ta'e maal si dhibee jedhee naaf deebisee bilbila namaarratti bilbiltee walitti bu'uu keenyarraa hangoonni siif bilbila jedhee bilbila isaa bilbila koo irratti akkuman qabadhee piroofaayiliin himuusaa bilbila koo keessa seenee yeroon ilaalu nanna'ee suuraa jaalallee koo fi daa'ima akkanumallee nama naaf bilbile kanaan argee irra deebisee bilbiluu fi dhiifama ati abbaa manaa ishee dammoo bilbilli kun narraa fudhatama jettee sodaattee bilbila isheetiin immoo qabattee deemteetti isarratti bilbilee fi ni argattaa jedheen deebisee fi yeroo kanatti galatoomii ammuma naaf bilbiltee kaatee jedhee naaf deebisee erga kana nama kana waliin haasoo muraasa taphadhee wanta godhuu qabu itti yaaduu jalqabee yeroo isheen biyya kaartuum geessee deebitu akka nama waan tokko hin dhageenyetti fayyaa fakkaattee ishee keessummeessee akka nutetti isheenis kaartuum deemtee hojjechuu akka barbaaddu hojii gaarii kanarra mijatu akka barbaadanii fi namatti himattee akka dhufte jaalalleen koo haati manaan namaa koree natti himte anis maarree carraa gaariidha yoo siif mijate anaafillee ni mijatamtii yoo siif milkaa'e anaafillee hojii gaarii naaf barbaaddaa jedheen deebisee fi kanaan turan jiru turtii yeroo muraasaa booda akkana jechuun waa'ee ishee natti dubbatte. Haala kanaan alaabaa uumama hojjetanneerra jechuudha.
uffannaa jechuudha. Haalli xumurreerra. waa'ee koo wanta ati hin beekne ni jira. Amma garuu siif jecha haalli Haala kanaan xumurame godhee jechuudha. dheeraan walii galtaa'e jettee na gaafatte. Anis maaliif jedhee yeroo gaafadhu isheenis otoo waliin fuudhiin dargaggeessa tokko daa'ima godhattee jira. Dargaggoo kana baay'ee jaallattus haati garuu ana malee Itoophii keelaaf ishee erga fuuldura kana nagaa naa ta'a nagaa naa bulaa.